bishaan haroo Haramaayaa jira. Daa'imummaadhaa kan yeroo guddannu bishaan Haramaayaa san seennee itti taphachaa bishaan san daakaa qurxummii nyaachaa. Waan ajaa'ibaati hojii bareedan eebbifamteetti dalaguu fi yaada qabda moo eegaltee itti jirta ree? Kan fageenyi nan daangeessin, kan dheerinni nan daangeessin, kan rakkoon nan daangeessin, hamni dheertuun kan nan daangeessin, miskiinota sappoortii godhu, rakkataa gargaaruu, hiyyeessaaf sagalee ta'uu. Hedduu bareedadha. Hojii tololtummaa eegaluun dura eenyu fakkeenya godhattee maaltu sababa si ta'e? Samarii gannaata namaatu jira. Barataa dabtara hin qabnee jira. Yuunifoormii hin qabnee jira. Qalama hin qabnee jira. Barataan kun hanqina maalirraa? Hanqina maatii isaarraa kan ka'e. Maatiin kun sappoortii godhuu hin dandeessu. Qalama bituu hin dandeessuuf. Yuunifoormii bituu hin dandeessuuf. Dabtara bituu hin dandeessuuf. Nama tokko rakkataa tokko yoo gargaarte isa ka gargaarame sanirra ati kan isa kana sagalee taateef gargaarteetu irra gammada sammuu teetitti. Hedduu bareedadha. Okay, hojii tololtummaa hojjettu kana keessatti maaltu si mudatee beeka? Nama jabaa tokko jira. Nama kana miidiyaa irratti hedduu dargaggeessa jabaadha. Namni hanga arraan tanaa manii guututti qabeenya isaa guutuun harka deebisee rakkataa ittiin gargaare, masgiida ittiin jaare, sheekan ittiin kaddame, darasaa quraana bitiif nama rakkatee yookaan halee miidhamte kan miliyoona 2 gaafatan, miliyoona 1 gaafatan fuudhii galchiif jee qabeenya isaa guutuu. Waaw, hedduu bareeda. Duuba dargaggeessi kunoo eenyu baruu ni dandeenya moo maqaan icciitiidha? Yeroo na dhiyaatanii nama maraman san caali teenya ani imimmaan qabachuu hin danda'u nimbooya dhugaa rabbii. Okay, hojii tololtummaa kana dawoo godhatee namoonni hedduun maqaa hojii tololtummaatiin warra gargaarsa namaa ergamu nyaatu yookaan immoo karaa dhuunfaa ifitti garagalchuutu jira. Yeroon kana mudatee akkas faayida deeggarsa nuti geessine kana shaneefaa fiddan janii deeggarsuma uummata rakkatee buqqee kanaaf geessine deeggarsa kana nurraa fuudhanii makiinaa keenya jechuma dhaabanii manuma namaatti nu ol naqanii waraana ulaa dura nu kaanii nuyi danfaadha qabna caaliitiin. Waan ajaa'ibaati. Amma walumaa galatti egaa hojii tololtummaa eegalte hangam takka geesse? Rakkataa san gargaaryanis sikkannan waan rakkataa sanii karatti karan murtee waan ta'eef sammuun ta'e boqonnaa fudhatu. Wanni boqonnaa fudhannee maal seet qarshii san karatti irraa muru. Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan isin haadha qabu isin jecha akkuma beekamu qophii keenya keessummaa torbaanitti yeroo takka isinii dabru gisee hunda torbaan irraa dabarsuun keenya ni yaadatama. Arallee dargaggoo tokko qabadee dhufeetiin jira. Hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turaan afirraa teenyatan kabajaati akka irraa waa barattanii fi waa hubattan abdiin qaba turtii gaariin waliin isin jecha baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte caalti teenya. Dargaggoon kun eenyu jaamaa eessatti dhalate eessatti guddate? Gaaffiidhaatiif guddaa galatoomsin jecha ani maqaan kiyya dargaggoo Obsaa Ziyaadootiin jaamaa kan itti dhaladhee Harargeedhaa naannawa Haramaayaa Addiillee iddoo jaamtuttiin dhaladhee jechuun iddoon itti guddadhelleen. Akkaataan guddina keetii akkam ture osoo gaaffii akkattiin dabarre? Akkaataan guddina kiyyaa gaa namni yeroo iddoo takkatti dhalatu iddoon itti dhalatu san guddina tokkoof murteessaadha. Haalli teessuma sanii kilaayimeetiin jijjiiramni qilleensaa murteessaadha. Akkuma beekamu naannawa Haramaayaa qilleensa bareedaa gireenii qilleensa keessaa bu'u naannoo Haramaa kana bishaantu jira. Bishaan haroo Haramaayaa jira. Yeroo daa'imummaadhaa kan yeroo guddannu bishaan Haramaayaa san seennee itti taphachaa bishaan san daakaa qurxummii nyaachaa guddanne egaa caalii. Guddina bareedaadha. Obsaan barataadha moo hojjetaadha? Obsaan barumsa baratee barumsa isaa xumuree barumsa kaniin xumureen illeen akkuma ati joornaalizimii gaazexeessaa kana dandeettiin an qabulleen barumsa kaniin an xumurulleen waa'uma gaazexeessaa joornaalizimii kana. Maashaallah waan ajaa'ibaati hojii bareedan eebbifamteetti dalaguu fi yaada qabda moo eegaltee itti jirta ree? Wallaahi waa ittiin eegallee ittiin dalaguuf garuu yaadan hin qabaa. Baradhee osoon ittiin hin hojjetin wanti inni ittiin hojjetu jiru waan biraati akkam waan ajaa'iba sitta. Waan biraa hoggaa jettu maal? Wanti biraa ta'in ittiin hojjechu jiru baadiyyaa keessa iddoo garaagaraa deemee
kan fageenyi nan daangeessin, kan dheerinni nan daangeessin, kan rakkoon nan daangeessin, hamni dheertuun kan nan daangeessin, miskiinota sappoortii godhu, rakkataa gargaaruu, hiyyeessaaf sagalee ta'uu kana kan hin godhaa jiru. Waaw, ati walumaa galatti hojii tola ooltummaa keessa jirtaa jechuudha. Yes, hojii tola ooltummaati kan hin hojjechaa jiru. Okay, hojii tola ooltummaa keessa jirtu kana keessatti amma hanga takka sooshaal miidiyaa irratti ni fayyadamta. Nama sooshaal miidiyaa fayyadamu garuu hojii tola ooltummaa paabliikii gootee baay'inaan namni argaa hin jiru. Maaliif? Gaafii bareeda gaafattee. Namoota natti dhiyaatan malee namoonni hedduu miidiyaa kanarratti paabliiktee nu hordofan kan hordofleen harkaan jiran dhiyeenyattiin garuu viidiyoolee takka takka as baase. Hojiin hojjedhu kana osoo umriin tiyyatuun hangana hin ga'iin deeggarsa kana namoota dhuunfaan namoota qarshii qaban irraa sappoortii godhee deeggarsa kana irraa fuudhee yeroo akka samarii gannaa tana baatii gannaa tana baadiyyaan deema mana barumsaatiin deema keejii samarii gannaa tana maaltu jira barataa dabtara hin qabnee jira yuunifoormii hin qabnee jira qalama hin qabnee jira barataan kun hanqina maalirraa hanqina maatii isaarraa kan ka'e maatiin kun sappoortii godhuu hin dandeessu qalama bituu hin dandeessuuf yuunifoormii bituu hin dandeessuuf dabtara bituu hin dandeessuuf barataan kun sababa dabtara dhabaatii fi qalama dhabeef yuunifoormii dhabeef mana barumsaarraa hafee maatii isaa biratti hafuun qabdu kan jechuurraa kan ka'een deeggarsa namoota qarshii qaban namoota gurguddaa jira dubbisa onlaayina kanaan fayyadamanis feesbuuka kanaan hedduu fayyadamaa isaan kana dubbisa isaan kana dubbisees qarshii kana natti ergan fuudhanii imaanaa kana natti ergan imaanaa kana fuudheen barataa san bira geessee barataa san gargaar garuu miidiyaa irratti hin baasu abbichaan imaanaa irraa fuudhee kana biraan geessa viidiyoo waraabee amaanaa isaatuun galma geessee garsiisuudhaaf maaliif namni deeggarsa kana teefanulleen akka wanniin kannaan akkana dheetuun hojiirra naa oolte akka jiruuf kan miidiyaa paappiliikiin gooneen fuudhee nama silaa deeggarsa irraa godhe san isaan sanitti erga caalii teenya. Malee paablika gillii keetitti waraabeetuma akkanumatti hin gootu jechuudha. Dhuunfaa keetitti. Yaa miidiyaa irratti dhiyeenya waggaa 2 waggaa 3 as baasuu ichi dura osoo barumsa kutaa 7 jiruutiin jalqabe. Gartee kutaa 7 osoo barachuu jiruutiin jalqabe waan kana osoo tiyyimaafuu barataatiin barattoota keejii takkarraa 2 3 baratan sappoortii godhuu jalqabe. Ichi dura miidiyaa irra baasaan turre. Dhiyeenyaan masgidaan jaaru manaan jaaru mana rakkataa karaataa kaniin karaarraa kaasu haadholii teenya tan aduun gubattee aduu waxalamtee daandii gubbaa jirtu waraabee miidiyaa ol baasuu eegale dhiyeenya waggaa takka 2 just yoo xiqqaate. Hedduu bareedaadha. Hojii tola ooltummaa eegaluun dura eenyu fakkeenya godhattee maaltu sababa si ta'e? Gaafii bareedaadha. Hojii tola ooltummaa kana wanni itti na kaase nama tokko nama rakkate nama qarshiin qabu parsanaalee akka mataa kiyyaatti qarshii tan osoo hin ta'in nama rakkate tokko nama immooshin ta'ee teeshina keessa galee rakkatee jiru tokko wanni gargaartuun beeki manii qofaanii miti yaada bareedaan itti dhiyaattee nama rakkate tokko itti dhiyaattee obboleessa kiyya yookaan obboleettii tiyya rakkoon tun ni dabarti obsi rakkoo tanaaf jettee mataa gadi hin cabin yookaan rakkoo tanaaf jettee kuftee bikka kuftee tanatti naafin rakkoon ni dhufti ni dabarti waan ta'eef jeen itti dhiyaadhee yaada kana wanna godhaa ture yeroo duraatiif jechuu wanni itti na kakaase wanna kana wanni na kakaase nama tokko rakkataa tokko yoo gargaarte isa ka gargaarame san irra ati kan isa kana sagalee taateef gargaarteetu irra gammada sammuu teetitti sababnis maali inni san kalee rakkoo keessa ture rakkoo hamtuu keessa ture isa akkamtuu garte daandii irra keessa horofa keessa bishaan keessa dhukkee keessa aduu hamtuu keessa ciisa garuu sababaa keetiin namni kun aduu san keessaa ka'ee bishaan san keessaa ka'ee tortora san keessaa ka'ee gizee iddoo bareedatti argite ni gammad an waanuma akkanaa kana faatu hojii tola ooltummaa kana irra na bobbaasee hojjechaa jira jechuudha. Waaw irratti si ajabeessu hojii tola ooltummaa kana keessatti amma duraaf ammaaf akkuma jette viidiyoolee takka inni baasta turte so amma dhaabbataa baasuuf yaada qabda waan hojjettu kana masgiida jaarsisiif naa miskiinarraa mana jaarraa jettee turte idda baadiyyaalee garaagaraa keessa akka deemtu haasoo kan keessa dubbattee jirti so kanneen paabliik godhuuf yaada qabda. Gaafii bareeda gaafatte amma dhiyeenyumatti masgiida guddaa tokko baadiyyaan deemee
Masgiidni kun eessatti argama? Naannoo Haramaayaa aanaa Haramaayaa jala golee iddoo jedhamu gaara guddaa gubbatti argama. Masgiida kana dhaqeen sappoorti godhee nama jabaa tokko jira. Nama kana miidiyaa irratti hedduu dargaggeessa jabaadha. Namni hanga arraan tanaa manii guututti qabeenya isaa guutuun harka deebisee rakkataa ittiin gargaare, masgiida ittiin jaare, sheekan ittiin kaddame, darasaa quraana bitiif nama rakkatee yookaan halee miidhamte kan miliyoona 2 gaafatan, miliyoona 1 gaafatan fuudhii galchiif jee qabeenya isaa guutuu rabbiif jecha jee qabeenyi kun kiyyaa miti kan rabbiiti jee akka gaaraa ta'e na duuba taa'u jira. Duraan nama hedduu duraan deeggarsa kana walitti qabaa ture. Amma ammoo dargaggeessa jabaa tokko kan ispaayinaal koordii ta'e tokko hawaasaaf ummataaf osoo kutaa kana addan filiin Harargee Baanjuu, Harargee Lixaanjuu, Direedhaa Waanjuu as a general guutuu Oromiyaa jechuun Finfinnee irraa kaasiin Baddeessaan, Carcariin, Galamsoon, Hirnaan baha Harargee tana guutuu gargaaraa jira. Dargaggeessa saniitu hojii tola ooltummaa tan akkaan hojjedhee itti cimu na godhee masgiidota jaaraa jira. Mana jaaraa jira. Viidiyoo si erguun danda'a. Viidiyoo waliin beekin jechuudha. Dhiyeenyatti gaashaa Allah akka sapiraayizitti masgiida sana waliin baasaa mana torbaan tokko booda mana ajaa'ibaa waliin baasaa miidiyaa irratti kana caalii teenya. Waa hedduu bareeda. Duuba dargaggeessi kun eenyu baruu ni dandeenya moo maqaan icciitiidha? Dargaggeessi kun dargaggeessa jabaa abbaa miskiinaatiin beekama. Abbaa rakkataatiin beekama. Abbaa hiyyeessaatiin beekama. Abbaa darasaatiin beekama. Dargaggoon kun bahuma Oromiyaa tana Haramaayatti dhalate. Zakkii Daalaas yookiin Zakkii Mahammad Idris Zahma dargaggeessi kun. Waaw nama hedduu qabanyuuf jaalannu sooshaal miidiyaa irratti bakka garaagaraa maqaa isaa bakka inni itti waa gargaaru ni agarra. Nan argaa akka dhuunfaa kiyyatti illee qabeenya xiqqaa qabu rabbiin dabilii godhee dachaa godhee rabbi akanuuf jecha soo duuba isaa si duuba jira jechuun waan gootu kana hunda keessatti. Deeggarsaan an godhu bara dheengaddarraa kaasee deeggarsaan an godhu hunda keessatti namni na duuba jiru Zakkii Daalaas, Zakkii Mahammad Idris. Umaan jiru. Okay, duuba hojii tola ooltummaa kana keessatti obsaan nama hawaasa biratti namoota biratti jaalala argatee jira moo akkam haalonni? Gaafii bareeda gaafattee caalii teenya yeroo baadiyyaa deemte keessaafuu yeroo darasaa bira deemte yeroo hawaasa rakkate bira deemte midhaan faa fudhadheetiin deema. Midhaan kana makiina 2 makiina 3 walitti dheetiin waan qarshii miliyoona takkaa fi 200,000tti tilmaamu fuudhee wanna deeme Harargee bahaa Malkaaballoo Jaaja Harawaaca iddoo jaamtu deeme yeroo deeggarsa san geessu hawaasni kun hedduu si jaalata akka malee si jaalata garuu obsaa miidiyaa irratti hin beekan lafatti harkan gara laafummaa isaa harkan deeggarsan isaanii beela jiru san deeggarsan qabadhee yeroon dhaqu ummanni kun hedduu nabbe'ee anuma xiqqaa kana anaan guddatiin kana anaa hayyuun ta'in kana nama maramanii kaan asirra na ciisa kaan asirra na ciisa hawwan nan marama abbootiin nan maramti na dhungotan akka malee hawaasni yeroo ati deeggarsa gootuuf san hedduu si jaalatanii hawaasa biratti haa xiqqaattu haa guddattu rispeektii fi jaalala bareedaan argadhee jira rabbiin namaaf kenna alhamdulillah. Mashallah. Feelingi miirri kan kee maali yeroo san? Miirri namatti dhagahamu gaa yeroo san miira addaati. Yeroo abbaan na dhale ummaan na dhalte ilmi tokko kan haadha isa dhaltee san qofaa miti. Haati hundi akka haadha tiyyaati. Abbaan hundi akka abbaa kiyyaati. Yeroo na dhiyaatanii nama maraman san caali teenya ani imimmaan qabachuu hin danda'u nin booya dhugaa rabbii. Waaw. Amma walumaa galatti egaa hojii tola ooltummaa eegalte hangam takka geesse? Okay, gaafii bareeda gaafattee. Hojii tola ooltummaa kana eegaan eegalee waggaa 5ffaa keessaan jira. Hai, waggaa 5 guutuu moo? Waggaa 5 guutuu keessaan jira akkam? Waan ajaa'ibaati. Jawaadhu akkamitti hanga ammaa paablika godhuu dhiisuun kan ajaa'iba natti ta'e. Okay, zakkoon alatti nama dinqisiifattu kanaan alatti namni biraa kasii waliin jiru ni jira. Hojii tola ooltummaa kanarra si deeggaree kabiraas kasii wajjin jiru ni jira. Lafatti haa ta'u, onlaayinii haa ta'u. Zakkiin alatti namni natti dhiyaatee yeroo garagaraatti deeggarsa biyyoota garagaraa irraa natti ergu
isaan kun gaa dhalattoota haramaayati nama jajjabaadha. Warra akka Iliyaas Ibsaa fa'aadha. Iliyaas Ibsaa jechuunis nama jabaadha, namni hin beekne hin jiru, abbaa qabeenyaa jabaadha. Innis naannoo haramaayatti dhalatee nama jabaadha. Isa warra akka Abdallee Ibrahim tokko fa'aa jira. Austraaliyaa Meelboorni jiraata. Haadha gadaa jenii jirti, Kanaada jirti. Haati gadaa sanis shamarree dubartii jabduudha. Ammallee gaaziteessituu Oromiyaa 11 tan turte obboleettii teenya Aashaa Ali, Aashaa Oromiyaa tan jaamtu takkaa jira. Namoota baay'ee jira gaa isaan kana duubaasi. Isaaniitu yeroo duraanitti hedduu sappoortii na godhaa ture deeggarsa kanarratti. Wow, nama qabdee harkaa qabda maashaallah isaaniif illee umrii isaanii adeeressu. Okay, hojii tololtummaa kana da'oo godhatee namoonni hedduun maqaa hojii tololtummaatiin warra gargaarsa namaa ergamu nyaatu yookaan immoo karaa dhuunfaa ifitti garagalchuutu jira. Kanneen inoo akka kan keetti si mudatee jira. Gaaffii bareeda gaafatte. Akkam seete imaanaa tana namni yeroo sitti ergu imaana sitti ergi. Imaanaa tana maaliif imaanaa tana sitti ergi? Si amaneeti. Abalu kun amantummaa ni qabaa jeeti imaanaa tana fuudhee sitti ergi. Ati garuu amaanaa sitti ergame san yoo qarshii takka karaarraa meesiti, shilingi takka yoo karaarraa meesiti, namni imaanaa san amanee si kenne san amantummaa sirraan qabu si biraa daba. Ganaa konfidensii akka duraanii san si biraan qabu. Sababnis ati amaanaa san fuutee yoo balleessiti. Laala caali teenya amaanaa tana jechuun arragaa dargaggeessi Oromoo baay'een hojii tololtummaa kanarratti bobba'ee nama jajjabaa jira. Hundi namaa hojiirra bobba'eef hojii tololtummaa kanarra bobba'eef tololtummaa san gara seera qabeessaan amantaa san eegee gartee amanamummaa san eegee hojii san gaggeessaan jiru. Ara dargaggeessanii garra maqaa gartee yatiimaa kana do'oo godhatee maqaa gargaarsaa kana do'oo godhatee kan karaarraa meessanis meeqaa jira. Kan gartee amaanaa namni itti ergu tana amaanaa tana galmaaniin gaajee fuudhee karaarraa meessu ni jira. Dargaggoon keenya baay'een kan hojii tololtummaa irratti bobba'an. Dargaggeessa tokko jabaa jira. Harargee lixaa kana dhalate dargaggeessi kun ambaasaaddara obsaa biyaan jedhama. Dargaggoo akka obsaa biyaan sanfaa fakkeenya godhatanii gartee namoota hojii tololtummaa kan hojjetan amantummaadhaan gartee bifa amanamummaatiin deeggarsa kana galmaan ga'uun bikkaan ga'uun hedduu bareeda. Abbaan imaanaa san kannate ni gammada yeroo gartee amaanaa isaa tana firii gartee oomishate tana firii kannate tana gizee daraartee gizee meeyrasii arkee itti gammada. Firiitiyyaan naa biqilee jaa itti gammada. Kanaaf hojii tololtummaa irratti maqaa tololtummaa kana do'oo godhatanii qarshii karaarraa meessuu qarshii butuu gartee kun hedduu waan rabbii biratti illee rabbiilleen amaanaa jabeessaa jedha. Shari'aan teenyalleen amaanaa kana irra deddeebiteeti dubbatte amaanaa jabeessuun dirqamata caalite. Waaw hedduu bareedan. Okay, hojii tololtummaa hojjettu kana keessatti maaltu si mudatee beeka? Hojii tololtummaa kana keessatti gaaf tokko akka mudannootti hin qabaa. Midhaan tokko fuudheen iddoo wayii takka imale. Gaafa san nama jabaa tokkoon cina fuudhe. Namni san ustaaza keenya jaalatamaa fi kabajamaa ustaaz Anas Muhammad Idris na wajji jira. Midhaan kana fuuneeti imallee iddoo beelti jiru san dhayne. Iddoo midhaan kana makiina lama fuudhee dhayne. Midhaan boqqolloo feenee zeeta kana fuunee gaazexeessituun takka illee nu jidduutti argamti gaafa san Finfinnee irraa dhufte. Fuudheen gaazexeessisuunis waliin imalle. Zabiidaa Shaashaa jedhamti. Isinis miidiyaa irra hojjechaa turte duraaniif OMN yookiin Oromiyaa irra hojjechaa turte. Isii tana jii taanee waliin imalle. Nadiri She'anas tafakkur Afrikaa tokko jira barreessaa kitaabaati innis nama 4 taanee ichi waliin imalle. Yeroo ichi waliin imallu midhaan san toora asirii kana geessine. Toora asirii gizee geessinu kana biitii hawaasni ichi hedduu beelee rakkoo hamaa haala gartee teessumarraa kan ka'e tempereechara hedduu ol ka'e oowwurraa kan ka'e rakkoo hamaa keessa jiran. Yeroo midhaan kana fuunee geessinu karaa irratti makiinaa keenya san nurraa qaban. Fuudhaniitu nu kana maal nu godhan? Mana tokko nu naqan. Warruma biyya hoogganuu militarumaatu fuudhee akkas nu godha. Fuudhanii ol nu naqan. Ustaaza keenya guddaa Ustaaz Anas Muhammad Idris kan afaan nu wajji jira. Fuudhanii gizee mana nu naqan joollummaan nu wajji jirtu joollummaan ganda sanii fuutee miidiyaa kanarratti poosti gooti.
hangati ka zaata ka keessa wal jala qabanii social media kana waliin gaan obsaa Ziyaadooti fi Ustaaz Anas Muhammad faa akkuma deeggarsa fuudhanii bikka san dhaqanitti qabanii hidhanii yeroo kana kabajamtuun adde caaltuu isaanii guddaa hagalatoomtu fuutee godina bilbilti godinni fuudhee ichi bilbile gartee dhiifama janii nurra kufanii ichiin gabbaasanii deeggarsa sababa keenya saniin gartee midhaan eegee guyyaa sanichi xiixee aanaa san guutumaa guututti gartee Finfinnee irraa episeer kun dheeraan kun walitti qabamee iddoo adda addaa deeggarsi godhamee hawaasa duraan akkanatti godaansa hamaarra jiru hawaasa duraan buqqaatii hamaarra jiru irraa oolchinee mudannoon kana mudatee akkas faada deeggarsa nuti geessine kana shaneefaa fiddan janii deeggarsuma uummata rakkatee buqqee kanaaf geessine deeggarsa kana nurraa fuudhanii makiinaa keenya jechuma dhaabanii manuma namaatti nu ol naqanii waraana ulaa dura nu qaanii nu danfaadha qabna caaliitan. Waan ajaa'ibaati. Okay, kana booda maal hojjechuuf yaada qabda? Kana booda gaawwanniin hojjechuuf yaada qabu amma gaa akkuma jirutti ni beekna. Samarii gannaa ta'us deema. Samarii jechuun baatii gannaati. Baatii silaa gannaa tana barattoonni hedduun isaanii vacation time qaban boqonnaa qabanii boqonnaa kana maal godhan maatii gargaaran. Kadhiiraatis maatii gargaaraa kadhalaatis maatii gargaaraa waan silaa barbaachisu dirqama isaanirraa eegamu godhan. Fuulduraaf karoora kiyya guddaan wanni hojjechuu fadhu hojiiti akkuma itti jirtutti ta'ee yatiimotaa jira ilmaan haadha abbaan qabne kan dagataman naannoo magaalaa qofa osoo hin ta'in baadiyyaadha iddoon hamtuun gartee iddoo roobni halkanii guyyaa itti roobu iddoo ammaas roobni hin jirre iddoo caamni aduun tun akka malee itti baatu jira warra miidhame isaa baala isaan santu jira. Fuulduraaf samarii gannaata fuula keeyyatti as deemtu jirtu sanarraa jalqabee barattoota san gargaaruu qalama bituu fi zabxara bituu fi yuunifoormii bituu fi isaan bira darbee maatii isaanii haa xiqqaattu haa guddattu boqqolloo kintaala tokko maan taane zeeta gartee koddaa tokko maan taane ruuza luuqa tokko maan taane isaan kana sappoorti godhuun yaada qabe inshaallah. Rabbi si haa milkeessu. Okay, hanga ammatti biyya naannawaa eessaa fi eessa deemtee tola ooltummaadhaan? Gaafii bareeda gaafatte. Bakka hedduun deemee hojiilee tola ooltummaatiin Baalee Roobee Dambal Gaasaraa iddoo jaamtu imaleen ture. Deeggarsa fuudhee Harargee baatana keessa Dadar iddoo jaamtu Soqaa Dadar Soqaa iddoo jaamtu imaleen ture deeggarsa fuudhee bahuma kana keessa ammallee Malkaaballoo iddoo jaamtu imaleen ture. Harargee lixaa tana gara gartee burqaadhiin tuutiin bookee xiqqoo iddoo jaamtu jira. Echi imaleen ture deeggarsuma kana fuudhee Harargee baatana Fadis iddoo jaamtu jira. Fadis tungaa beekamtuudha. Yeroo garagaraatti hongeen achitti akka malee ol kaati. Echillee imaleen jira iddoo 12 ol imaleen jira caalii ta'e. Mashallah imala khairii si haa godhu. Okay, akka dargaggoo tokkotti nama tola ooltummaa hojjetuun maal jetta? Gaafii bareedaadha. Akka dargaggootti dargaggoo akka xiyyaa warra hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii jiran wantiin caalchisee isinitti dhaamu amanamummaa qabaachuudha. Amanamummaa qabaachuun Rabbii birattis jaalatamaadha. Ilma namaa birattis jaalatamaadha. Dargaggeessi irraan tana hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee hojii khairii tana carraaqaa jiru. Wanni isiniif dhaamu hojii khairii tana Rabbiinis ni jaalata ilmi namaatis ni jaalata ammoo ilma namaa kan gargaarame san daran ati kan isa kana sagalee taatee fi gargaartee sababa keetiin rakkoo isaa beesaniitu gammada yeroo hojjettu yeroo amaanaa tana galmaan geessu amaanaa tana akka karaarraan meessine amaanaa tana akka karaarraan dabsine laal caalii teenya maal seete yeroo biyyoota garagaraa irraa qarshii gurguddoo tana sitti ergan personally wanni jira akka nama tokkotti maallaqa gurguddaa sitti ergan qarshii tana fuutee irraa balleessite gartee qarshiin tun guddoodha abalu san hangas kanneetiifin hanga kana irraa hambisaa kajuu meeqaa jira no akkas ta'uu hin qabu wanni akkas ta'uu hin qabneef ati fuutee amanaa namni si kennu tana seera qabeessummaadhaan akka Rabbiin jaalatutti gaafa fuutee galmaan geesse laal Rabbiillee si duubaa si gammachiisa. Gaafa nama tokko gammachiifte ati kan isa kanaaf sagalee ta'e si gammachiisa. Maalichi si gammachiisa? Si gammachiisuun Rabbii gaafa ati imaanaa san fuutee
galmaan geesse osoo qarshii takka irraan balleessine gaafa galmaan geesse rabbiin suma duubaa si gammachiisa. Ammoo amaanaa tana gaafa karaa qabdee karatti murte gammachuun harkattu. Sababnis rakkataa san gargaaryanis si kennan waan rakkataa sanii karatti karan murte waan ta'eef sammuun ta'e boqonnaa fudhatu. Wanni boqonnaa fudhannee maal seet qarshii san karatti irraa murte. Dhiiroo iccitiin san na jalaa baati moo na jalaan baatu qarshiin irraa muretuun ni baati moo hin baatu. Laa sammuun ta'e tun hedduu teessine biraa keessa galtu. Wanni teessina keessa galtu maali? Qarshii san murte qaba. Qarshii rakkataaf deemtu, tan dhukkubsataaf deemtu, tan sheekaniif deemtu, tan darasaaf deemtu, tan rakkataaf deemtu san karaa murte waan ta'eef iccitii tanaaf baakgiraawundii ta'eef duuba shakkiti. Akka malee yeroo iccitiin tun ni baati moo hin baatuudha shakkiti. Kanaaf dargaggeessii hojii tola ooltummaa irratti bobbaatan hundi keessanuu akka dargaggeessi tokko wanni isinii dhaamu amanamummaa irratti jabaadhaadhaa gara seera qabeessaatiin gara haga qabeessaatiin rabbiilleen nama akkasii jaallata waan ta'eef amaanaa irratti hedduu jajjabaadhaan jechuun ni barbaada caalii ta'e. Sooshaal miidiyaa kanarraa eenyu haalaan dinqisiifatu? Gaaffii bareeda na gaafatte. Sooshaal miidiyaa kanarraa namni akka malee dinqisiifadhu, namni akka malee hojii iseellee jaaladhu tokkoffaa irratti dargaggeessuma jabaa abbaa qabeenyaa Zakkii Daalaas kana. Lammaffaa irratti nama hojii tola ooltummaatiin beekamu dargaggeessa jabaa qaxalee kan amaana yeroo garaagaraa irratti amantummaa qabu dargaggoo Saaladdiin Abdiiti. Saaladdiin keenyuma kana? Saaladdiin keenyuma kana Saaladdiin Abdii kana. Waaw hedduu galatoomii sagantaa keenya kara goolabbii oofaa jirra dhumarratti waan dhaammattoo qabaatte carraan keetii fudhadhu. Dhumarratti wanni nan dhaamadhu Forex Entertainment miidiyaa jabaa miidiyaa gartee ijoollee ogummaa qabduun ijoollee beekumsa qabduun ijoollee muuxannoo qabduun gad dhaabbate ijoollee taayilentii addaa ijoollee gartee dandeettii addaa qabduun gad dhaabbatee arra gartee keessummaa kabajaa gootanii asitti na afeeruu keessan hedduun isin galatoomfadhaa ijoolleen miidiyaa kanarra hojjettu warra akka Birraa Inspire akkasuma Caaltuu Amaan Dastoo fa'aa hedduu jira kan maqaa isaanii yaamin warra akka Munawwar Ahmad kana fa'aa hundi keessanuu hojiin teessan hojii gaariidha. Jabaadhaa itti fufaa isinin jenna miidiyaan kun gana guddatee akka addunyaatti urjiitee mul'ata. Jabaadhaadhaa kaayyoo qabdan jechuun barbaadan. Tole hedduu galatoomi jaalalaaf kabajaa nuu kannite kanaafis ulfaaduu akkasuma keessummaa kabajaa taatee yeroo ta'e aarsaa gootee asitti nu argamu keetiifis hedduu galatoomi siin jechuu barbaada. Hedduu galatoomaa Forex Entertainment TV gaazexeessituu jabduu obboleettii teenya Caaltuu Amaan ulfaadhaa isinin jenna isinillee. Tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophii keenya keessummaa har'aan tanaa waliin turre dargaggoo ajaa'ibaa kana fakkaata hanga qophiilee keenya hafaniin walitti deebinutti nagaan nu tura.